Namni hedduun maangoo nyaachuun faayidaa akka qabutti beeka. Haa ta'u malee qolli maangoo yoo nyaanne faayidaa hedduu akka qabu hin beeku namni. Mee waa'ee faayidaa qola maangoo nyaachuun qabu jedhu waliin ilaalla. Qolli maangoo keessa maangoo sana caalaa faayidaa hedduu fayyaa keenyaaf akka qabu qorannoon hedduun ni kaasu. Mee hanga ta'e kanneen gurguddoo faayidaa maangoon nuuf qabu waliin haa ilaallu. Akkuma nama jedhee qorannoon hedduun akka agarsiisanitti qolli maangoo sana caalaa wantoota qaama keenyaaf barbaachisan hedduu qaba. Fakkeenyaaf wantoota antioksidaantii ta'an hedduu waan of keessaa qabuuf wantoonni antioksidaantii ta'an kun immoo wantoota seelota qaama keenyaa miidhuu malan hedduu qaama keenya keessaa dhabamsiisu. Kanaaf egaa seelonni keenya akka fayyaa qabaatan taasisuun dulluma tursiisuu fi kaanserii tokko tokko qaama keenya irraa ittisuuf ni gargaaru. Akka namni dafee hin dulloomne taasisu akkasumas kaanseriin tokko tokko akka nama sana hin qabanne gargaaru yoo qola maangoo nyaanne jechuudha. Qolli maangoo vaayitaaminootaa fi mineraalota qaama keenyaaf barbaachisan kanneen akka vaayitaamin A, vaayitaamin C, vaayitaamin K, fooleet, maagniiziyeem, kooliin, pootaasiyeemii fi kan kana fakkaatan waan qabuuf fayyaa keenyaaf gaariidha. Faayibarii hedduu waan qabuuf fayyummaa soorata bulleessuu, fayyummaa daayijesቲቭ sistemii fi akkasumas gogiinsa garaa nama qabuuf akkasumas akka gogiinsa garaa hin godhanneef ni fayyada jechuudha. Qola maangoo nyaachuun hanga sukkaara qaama keenya keessaa sirreessuuf ulfaatina qaamaa hamaa ta'e hir'isuuf ni gargaara. Akka maangoo isa keessa isaa osoo hin ta'in qolli maangoo nama sukkaara qabuuf sukkaara to'achuuf gargaara. Akkasumas namoonni ulfaatinni qaamni isaanii baay'ee ol ka'aa ta'e obes ta'an qola maangoo nyaatan akka ulfaatinni qaama isaanii sirraa'u ni gargaara jedha qorannoon. Qola maangoo gogsanii daakuun itittuu aannanii waliin makanii jechuudha. Gogsinee daaknee aannan itti daballee fuula keenyatti dibanne yookaan gogaa qaama keenyatti dibanne gogaan qaama keenya akka lallaafuu fi akka biraayit ta'e akka baay'ee bareedu taasisuudhaan ni beekama. Kanaaf namoonni hedduun itittuu aannanitti naqaniiti maangoo qola isaa gogsanii daakanii fuulatti dibatanii daqiiqaa 30 booddee ofirraa yeroo dhiqan baay'ee fuulli keenya akka bareedu taasisa jechuudha. Qola maangoo miicinee walumaan nyaachuu ni dandeenya. Keessa isaa waliin waluma duukaa nyaachuu ni dandeenya. Yookaan immoo qollee afaan keessatti bulleessinee xuuxnee liqimsuu yookaan immoo xuuxnee qola isaa sana tufuus ni dandeenya. Akka barbaadnetti cuunfaa adda addaatti daballees daaknee jiwusii adda addaatti daballee nyaachuus dhuguus ni dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Qolli maangoo faayidaa hedduu fayyaa keenyaaf qaba. Nyaadhaa jechuun barbaada. Turtii gaarii.